بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فيديو كان كيستي واهي صلاة الرّ كتا تقفى في لما فا واهي كتا تقفى واهي وضوء كتا لما فا واهي صلاة اسني ورابطين تري كتا نسدفاني واحد دوب كيستي كبتا فيديو كان كيستي تقفى الرّتي صلاة جنازاتي أكاتا صلاة جنازة واني سكيستي كرام توك لما فاني يرو صلاتاتي صلاتين صلاة واي صلاة سني وريبا إيش يرو كم صلاة يرو صلاتات سدفاني إيرا في دوبرتين ستك صلاة أفران فارتي دوغنغورا صلاة كيسا نمني توكو توكو قبو isa kana wajjiniin ilaallaa jechuudha. Hanga dhumaatti hordofaa waa hedduu irraa argachuu dandeessu. Inni hin beekne hin barata, inni immoo beeku hin yaadataa jechuudha. Allahul musta'aan. Jalqaba irratti egaa salaanni dirqama waajiba ilma namaa irratti salaata salaatuun dirqama. Salaata salaatuun dirqama. Salaanni kuni kan yeroo barbaachisuu fi kan yeroo hin barbaachisnetu jira. Wayitan jedhu salaanni tokko yeroo hanga zuurii yeroo qaba, asrii yeroo qaba. Fakkeenyaaf salaata zuurii yeroo zuuriiti yeroo asriitiin jedhu fakkeenyaaf salaanni janaazaa jechuudha. Salaata sunnaatu immoo jira. Sunnaa salaata jama'aa faana deemu. Sunnaa raatibaa jennaan jira. Sanas wajjiniin ilaallaa yoo rabbeedha. jalqaba irratti salaata janaazaa isinii jedhee achi hada barfadhu. Salaanni janaazaa jalqaba irratti namni tokko wudu'a wada'achuun dirqama. Wudu'a wada'achuun dirqama. Eega wudu'a wada'atee booda janaazaan jira. Fakkeenyaaf salaanni janaazaa jira. Janaazaa yoo dhufe dhiirinis dubartiinis irratti hin salaanna. Dhiirinis irratti hin salaata. Dubartiin irratti salaata janaazaa irratti. Maaliifi mindaa gurguddaa qaba. Fakkeenyaaf namni tokko janaazaa tokko irratti yoo salaatee salaatuma qofaaf janaazaa irratti salaatuu qofaaf mindaa qiraaxa tokko qaba. Qiraaxa tokko jechuun akka jabala Uhud. Akka jabala Uhud. Qiraaxa jechuun sawaaba hangasii qabaa jedha. Namni immoo irra salaatee geggeessee hanga inni awwaalamutti geggeessee immoo qiraaxa lamaa qabaa jedhan. Irra salaattee kaatee bakka immoo awwaalchaa wajjin hin deemta hanga inni awwaalamutti. Qiraaxa lama jechuun mindaa hanga tabba lamaa jabala lamaa qabaa jedhan. Kana yeroo salaannu keessatti fakkeenyaaf salaanni janaazaa yeroo salaannu keessatti wuduu qabna. Wadaanneerru saffiitti dhaabbannaa. Akkuma salaata kaanii jechuudha. Akkuma salaata waajibaa saffiitti dhaabbanna. Salaanni janaazaa hammasii sunnaadha malee dirqamaa miti. Garuu haqa muslimaati. Haqa muslimaati. Haqa namni muslimaa walirraa qabu jechuudha. Yeroo irra salaannu salfiidhaan eega dhaabbannee booda takbiirtaa hinuma dhaabbanna. Sujuudan qabu rukuu'an qabu salaanni janaazaa. Maaliree takbiirtaa 4 qaba jechuudha. تكبيرتا أفر قبا الله أكبر جدي أفري قبا جد الله أكبر يسجل قبا كيست مال كرانا إسا لما فا كيست مال كرانا إسا دفا كيست مال كرانا إسا أفرفا كيستو مال كرانا الله أكبر إيجا جنة بودا هيدا النيرو إيجا هيدا النيبودا ركعة جل قبا كيست صلاة جنازة كيست مال كرانا yeroo sanasi akkuma salaataa bakka sujuudnu sana laalla jechuudha. Egaa maali as keessatti wanni nuti qaraanu Faatihaa qaraana jechuudha. Yoo barbaaddes Allahu akbar eega jette du'aa'ii salaataan banatan sunnaadha sun. Sunnaadha achi keessatti jechuunis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يو بربادة سورة برات دبلو دندسا يو بربادة أسمت أبو دندسا أجتشو كان أمس الله أكبر يرو لما تكبيرتا جل كبا كيستي مال قراني الحمد لله فاتحة قران yoo barbaanne harka keenyas ol fuuchuu dandeenya yoo barbaanne isuma jalqabaa eega ol fuunee booda lammaffaatti ol fuuchuu dandeenya yoo barbaanne akkanuma dhiibneetuma Allahu akbar jenna eega Allahu akbar jennee booda maal qaraana rakaa lammaffaa keessatti wanni nuti qaraanu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جنة فاتحة لما فاكستي كهانير عم السلف عرتي تكبيرتا الله أكبر جنة يوم رباني سالكول فونو أجمت الله أكبر جن إيجا الله أكبر جن تكبيرتا أفرفا كيست مو مال كرانا دعاء ساكران اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقه من عذاب القبر ومن عذاب النار كنانس قاهول دي يو بربان التلبال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وأنسانا وذكرنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان على الإسلام جنة على الإيمان جنة أما كنس جنير أما يو بربانس اللهم اغفر له كنا ديراب دبرتي راسني جنة غرين علماء تمو مال جنني يو فكينيا ديرتي اللهم اغفر له وارحمه جنة جنة يو ديرا دبرتي تأمه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها جنة الدباسنا يو جمعانا مهدو تأمه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم جناجنا يوكي مو على كل حال اللهم اغفر له وارحمه يو جنسي عنده انمتها جتشو اما تكبيرتا صدفا جنير تكبيرتا صدفا جني اما افرفا الله اكبر جن الله اكبر جني افرفا كيست مومال جنة بغنت خلافه ويتجر خلاف علمائي إنن اسمالي قرين علمائي إيجا تكبيرتا أفرفا الله أكبر جني بودا cal'isneetuma waa xiqqishoo cal'isneetuma salaamtaa baanaa jedhan gariin immoo keessatti hin qaraanaa jedhan amma ka cal'isuu rakkoon qabu isa keessatti jedhamuun jedha yoo allahu akbar afraffaa eega jennee booda maal jenna jedha warri ni jenna jedhu اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله جدني السلام عليكم ورحمة الله جن يو بربانس كرتوكو قفتي السلام عليكم ورحمة الله جنة يسودن دي وبربانسي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يمكن ننجرو أفركسون ننجرو كنا تو كنا jedhanii of rakkisuun hin jiru lakkii kana malee intaha jedhanii mormuun hin jiru jechuudha mazhaba adda baasuutu barbaachisaadha jechuudha salaanni jamaadhaa kanaaf finneeru janaaza amma karaa kam haa deebinu karaa salaata waajibaata deebinu salaanni kuni waajibaa fi sunna qaba salaanni waajibaa 5 salaata dhuhrii salaata asrii صلاة مغربة صلاة عشاء صلاة صبحيتي صلاة نكوني يرو كيست صلاة مبجرة يرو إسام ملت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جاء قرآني كان أفو رسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو صلاة حديث كيست نوهي منير جبريل قاف توقو اتلوه جل قبا يرو رتي صلاة
guyyaa kaanis dhufee aakira yeroo irratti salaate maal jedheen boodarra salaanni yaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam yedduu yeroo lamaan kanaatti salaatama. Fakkeenyaaf kaleessa zuhurii kamisa kaleessa zuhurii eessa salaate jalqaba yeroo irratti sa'a jaha mataa jennu jaharra salaate. Boromtomu fakkeenya isinii kaase boromtomu guyyaatti aanummoo sa'aatii meeqatti salaate sa'aatii 8:50 irratti haa jiraatu. Garaagarummaa yedduu lamaan kanaa maal jira? Yedduu sa'a 3 guutuutu jira jechuudha. Fakkeenyan kaase malee yeroo kanaa miti yeroo isaa isiniif himu. Akkasitti salaatee salaanni yedduu lamaan kanatti fakkeenyaaf sa'a 6 kaasee hamma sa'a 8:50tti salaanni zuhurii keessa jira jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya isinii kaase isa yeroo ittiin isinii deebi'u. Hadiisni Rasuulli Rabbii akkasitti bayyanseera. Gabaabumatti yeroon salaanni keessatti salaatamu sharxii salaataa sagalan keessaa wadukhuulul waqti yeroon seenuudha jenna. Yeroon seenu malee salaanni hin ta'u. Keessaa baanaanis salaanni hin ta'u. Siigalee akkasanitti. Fakkeenyaaf salaanni kuni salaata zuhurii irraa hakaan yeroon isaa Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaami kan nu barsiisanii sa'aatii ilaallallu kana osoo hin taane yeroodhaan aduudhaan gaaddidduudhaan kan hadiisni nuun gahe. Fakkeenyaaf salaanni zuhurii eessarraa qabee eessatti dhuma? Salaanni zuhurii kan inni jalqabu gaafa aduun walqixa keenya geesse jechuudha. Walqixa keenya gaafa aduun geesse achirraa jalqaba. Walqixa keenya gahuu jechuun amma fakkeenyaaf biyya keenyatti akka biyya keenyaatti aduun gaafa walqixa geessu gaaddidduun keenya maal dhuftee miila keenya jala galti. Gaafa achirraa salaanni zuhurii jalqaba. Achirraa jalqabee hamma kamitti deema? Hamma gaaddidduun keenya nu jalaa baatee hamma dheerina keenyaa tokko lafarra achi dheerattutti salaanni zuhurii keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani mitira 150 yoon ta'e hojjaan koo jechuudha dhaabiin koo mitira 150 yoon ta'e gaaddidduun koo na jalaa kaate hamma siin lafarra dheerattee mitira 1 saantima 50 geessutti salaanni zuhurii keessa jira jechuudha. Walqixa keenya gaaddidduun mukas haa ta'u kan namaas haa ta'u walqixa irraa qabee hamma walqixa dhaabbii waan tokkoo sana gaaddidduun lafarra achi dheerattutti salaanni zuhurii keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf nu bira hamma salaanni zuhurii meeqatti jalqaba? Salaanni zuhurii nu biraa kan jalqabu akka keenyaatti sa'aatii 6. Sa'aatii 6 daqiiqaa 40 salaanni kan adhaanamu. Hamma eessaatti deemee hamma dhaqee sa'aatii 9 daqiiqaa 30tti yookaan 40tti salaanni zuhurii keessa jiraadha. Dhalame garaagarummaa sa'aatii meeqaati? Salaanni zuhurii sa'aatii 3 fayyaa qaba jechuu bal'inni isaa. Sa'aa 3 fayyaa qaba jechuu. Fakkeenyaaf sa'aatii 7 mataa irratti bareedaan sa'a 7 mataa irratti zuhuriin nu bira akka keenyaatti hin jedhaa. Sa'a 7 mataa irratti yoo salaatte hamma dhaqee sa'a 8 walakkaa sa'a 9 gahutti darbeeran jettu. Hamma dhaqee sa'aatii 9 daqiiqaa 30 amma gahutti jechuudha. Daqiiqaa 10 yookaan 20 adda eeguun immoo bareedaadha. Akka wal keessa si duraan seenneef daqiiqaa 20 yookaan 15 waan akkana adda eeguun bareedaadha jechuudha. Haaya salaanni asrii hoo eessarraa jalqaba? Salaanni asrii gaaddidduun keenya walqixa keenya hanga walqixa keenyaa lafarra dheerachuudhaarra achirraa jalqaban immoo zuhuriin dhaqee asirratti gaafa zuhuriin dhaqee asirratti dhaabbatu asriin immoo asirraa jalqaba jechuudha. Asriin immoo walqixa gaaddidduun keenya walqixa keenya gahuurraa kaaftee hamma gaaddidduun walqixa lameen keenya gahuutti mitira 1 walakkaa yoon ta'an gaafa mitira 1 walakkaa gaaddidduun koo lafarra dheeratturraa asriin ga'ee achirraa ka'ee hamma dhaqee gaaddidduun keenya walqixa keenya 2 gahuutti jechuudha.
hamma sanatti. Sana booda hoo asriin hin jiru hamma aduun gasseensutti jira. Garuu gaafa aduun gaaddidduun keenya walqixa keenya lama dhaxxu aduun bicuusii hin dadhabdi hin laafti. Yeroo sana booda hamma dhaxxee aduun seentutti aduun laafuurraa kaatee nurri sii laafuurraa ka'ee hamma dhaxxee gasseensutti yoo salaatte jira isirraa qeebalama. Garuu salaanni suni salaata munaafiqaati warra asrii booda aansuu jedhan. Subhaanallah rabbiin waa eegu. Kanaafuu aduu usuudhaa ol fuudhamtu usuudhaa iftuu bareechitee nuura qabdu yeroo sana salaatuutu bareedaadha. Hundaafuu immoo salaanni yeroo jalqaba irratti salaatuutu bareedaadha. Hundaafuu jechuudha. Haya asriin achitti asriin aduun gasseenurraa. Magriibnoo yeroo magriiba waa muraasa wayiti. Magriibni aduun gasseenu. Aduun akkana dhaqxee gaddi seentee jennaan aduun seennaan magriiba. Hamma kamitti shafaqul ahmar waan jedhamu jira. Gaafa dhattee aduun gasseentu naannoo samii kanaa ifa diimaa wahiitu jira. Akka waan aduun itti baharu ifa diimaa wahiitu mul'ata. Hamma inni sun dhaqee seenee dukkanni haguugutti magriibni keessa jira jechuudha. Daqiiqaa 10-15 hin caalu magriibni waa muraasa jechuudha. Magriibni achi. Salaanni ishaa hoo? Salaanni ishaa'iidha. Aduun dukkanni seenurraa ka'ee shafaqa ifni diimaan magriiba sa'aatii magriiba bahu suni bahee seenee achirraa jalqaba. Eega achirraa jalqabee hoo hamma 1/3 halkaniitti hadiisni jira. Hamma sa'a 4 jechuudha. Yookaan walqixa halkanii hamma sa'a 6 jechuudha. Amma sanatti jira. Irra caalaan isaa immoo hamma sa'a 4ti. Sulusa halkanii jechuudha. Halkan kana bakka sadiitti yoo baafne 4 meeqa ta'a? 4 ta'a miti hanga sa'aatii 4tti irra caalaan ishaa'ii yeroo sana jedhan. Haya achirraa qabee hamma walqixa halkaniitti jira hadiisni. Ammoo mazhabni wahii salaanni ishaa'ii hamma subiiti ka jedhu mazhaba daciifa. Ragaan qabu. Amma subiitti dabarfanna. Salaata shanan irraa subii. Subiin eessatti? Fajriin bahuudha. Fajriin kun lama. Fajrul saadiqii fajrul kaazibtu jira. Fajrul kaazib inni jedhanu kuni yeroo bariin lafti bari'uu ka'ee ifa wahiitu qarqara samii irraa daannoo samii kanarraa samii keessa akkana akka eegeeyyayyi akka eegeereetti akkana qal'atee ol ka'a ol dhaabata. Inni suni fajrul kaadhib jedhan. Yeroo sana sohoriitu nyaatama malee salaataa fi hin azaanamuu hin salaatamu jechuudha. Salaanni fajru saadiq inni jedhanu fajru saadiq jechuun naannoo samii kana akkana naanna'eetuma ifti wahii bog jedheetuma ifa jechuudha. Nuura wahiitu jira. Yeroo inni bahirraa jalqabaa hamma aduun baatutti salaanni fajrii jira jechuudha. Salaanni yeroo kana keessatti salaatama. Amma salaanni waajibaa kuni otoon kan biraatti achi dabarfanne asumaanuu salaata sunnaa waajibaa. Salaata sunnaa. Sunnaa salaata waajibaa kana booda sunnaatu jira. Fakkeenyaaf zuhurii faana kan deemu jira sunnaan. Salaata zuhurii dura raka'aa 2 yoo barbaadde raka'aa 4tu jira. Zuhurii boodas raka'aa 4s jira, raka'aa 2s jira jechuudha. Yoo barbaadde zuhurii dura raka'aa 2 salaatta, zuhurii boodas raka'aa 2. Yoo barbaadde zuhurii dura raka'aa 4, yoo barbaadde zuhurii booda raka'aa 4 jechuudha. Dura irratti 4, booda irratti 4 jechuudha. Kana salaatuu dandeessa jechuudha. Asrii booda hoo? Asrii dura yoo salaatte malee asrii dura raka'aa 4 salaatuu dandeessa. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 جدا رب رحمته قدوف قربا عصري درا 4 صلاة أمو عصري بودا هو هنجر سنان عصري بودا هنجر مغرب دو مغرب بودس جرا مغرب بودسي جرا سنة راتبا جدا كانين مجرو كن سنة راتباتي مغرب بودي ركع لم إشاء بودي ركع لم صبي درا raka'aa 2 jechuudha. Zurii dura raka'aa 4,
booda afur. Magriba booda lama. Ishaa booda lama. Subii dura lama jechuudha. Ammoo kan asii duraa sunnaa raatibaa isa jedhamu kana sunnaa 12 kan salaatamu jira 12. Fakkeenyaaf zurii dura afur booda afur. Afuriif afur meeqa walitti? Afuriif afur meeqa walitti? 8 jechuudha. Afuriif afur miti. Dura zurii dura lama booda lama afur. Afurii miti. Haya salaata magribaa booda lama. Ishaa booda lama walitti afur jechuudha. Subii dura lama kan akka kanatti salaanna jechuudha. Amma karaa dogongora salaataa tokko tokkotti adeeman salaata janaazaa isinii himee yeroo salaataa isinii himeera. Yeroo salaataas isinii himeera. Dogongora jiru tokko salaata keessatti. Fakkeenyaaf dubartiin eessa salaattii eessa salaatuu caalaa isa jedhu hin himne. Salaanni jamaa dirqama. Eenyu irratti dirqama? Dhiira irratti dirqama. Dhiira irratti dirqama. Uzriidhaan malatti manatti salaatuun hin baqqa'u dhiiraa. Uzriidhaan malatti manatti salaatuun dhiiraaf hin hayyamamu masjida malee. Dubartiinoo irra caalaan salaata dubartii eessatti? Mana isiitti. Mana isii keessaa hoo manyitaa isii keessa achitu irra caalaadha jedhan dubartiidhaaf. Garuu masjida godhattes bareedaadha. Homaa rakkoo hin qabu. Akka sanatti salaatuu qabu. Yoo masjida dhatte immoo hoo irra caalaan salfii dhiiraa jalqaba. Irra hamaan salfii dhiiraa duddubbee. Caalaan salfii dubartii yoo masjida dhatte. Caalaan salfii dubartii ta'a gama duddubbeeti. Irra hamaan salfii dubartii yoo fuulduree. Akkasana. Amma dogongora salaata keessatti yeroo tokko namatti argamu. Warra salaata jamaa salaatu. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo masjida deemu fiiguu hin qabu. Yeroo masjida deemu fiiguu hin qabu. Suutaan deemuu qaba. Suutaan deemee waan qaqqabate salaata waan isa darbe immoo itti guuttataa jechuudha. Tokko namni tokko yeroo dhaqee hidhatu. Namni tokko siduratti salaata jalqabanii jiran. Siduratti salaata jalqabanii eega siduratti salaata jalqabanii ati immoo dhaqqabatte. Eessatti dhaqqabachuu jirta? Jilbarratti dhaqqabatte. Jaraa jilba qabatanii dhaqqabatte. Yeroo dhaqqabattu kana keessatti fiigaa dhatta. Inni ittee qaqqabatte. Yeroo jalaa jilbarra jiranuu yoo qaqqabatte raka'aa isa si dura darbe san qaqqabatteetta jechuudha. Yoo jilbarratti sujuuda irratti bayna sajadeetiniitti yoo qaqqabdu taate hin qaqqabne. Rufuu qofa irratti jilba jaraa qaqqabataatu qofa. Sanuu jaraa jilqabataaruu yeroo dhattu sana maaltu sirraa barbaachisa? Allahu akbar. Allahu akbar hidhannaa hidhattee kaatee Allahu akbar isa ka jilbaa gadi jette. Cal jetteetu manattee jaraa jilbaa jirra jiru Allahu akbar jettee yoo jilba qabatte salaanni hin hidhamne. Akkasi. Isumaa maali? Allahu akbar inni hidhannaa suni dhaabataatti Allahu akbar jettee eega diriirte raa'in afaan keetii kuni si'ii dhaabbataa rudhumuun dirqama. Allahu akbar jettee kaatee Allahu akbar jettaa jechuudha. Sagalee akka sana ta'uutu barbaachisaadha. Salaanni haala kanatti barbaachisaadha jechuudha. Asumaanuu salaanni kuni yeroo biyya jiranuu fi yeroo biyya hin jirre akkamitti salaata? Salaanni musaafirummaadha. Namni tokko salaata zuurii gaafa biyya jiru meeqa salaata? 4 salaata. Magriba 3 salaata. Ishaa'ii 4. Subiinoo 2. Ta'ee musaafirummaadha kan namni tokko. Imala deema jechuudha. Gaafa musaafirummaa deemee meeqa salaata? Rabbiin nuuf gabaabsee raka'aa zuurii ishaa'ii asrii jara 4 salaatamu 2 qofatti nu galchi. Namni musaafirummaa jiru gaafa musaafirummaa jiru raka'aa 2 salaata jechuudha musaafirummaa keessatti. Magribni duraanuu 3 subiin duraanuu 2 jechuudha. Gaafa imala keessa jiru namni tokko salaata gabaabsee salaatuudha moo guutee salaatuu caala?
gabaabseetuma salaatu caala. Musaafirummaan isaa kun yoo kaa'u miilaan deemis dadhabis heetu ayyariidhaan deemi xiyyaaraan deemi hara galfadhuus deemi bashannana isuma sanaahu maal gabaabsi salaatii jedha rabbiin kun rahmata rabbiiti jechuudha. Salaanni haala kanaa qaba jechuudha. Ammoo namni tokko salaata jam'ii walitti godhachuudhaaf jam'iin kun salaata jam'ii walitti godhachuudhaaf maaltu si barbaachisa? Jam'iin kun akkaataa lama jira. Jam'a taqdiimii fi jam'a ta'kiirtu jira. Jam'an suwarii ka jedhanu jira. Amma kan isinii himu jam'a taqdiim jechuun salaata dura buusuu. Fakkeenyaaf asrii gara zuuriitti ol fiddee asrii fi zuurii bakka zuuriitti walitti salaatu. Jam'a ta'kiir jechuun immoo zuurii asrii irra geessitee salaatu jechuudha. Kuni biyya jiraachuu baattus jam'ii gochuun hin dandeessa. Garuu ulaagaa kamiin? Uzrii yoo qabaatte. Uzriin kami? Fakkeenyaaf zuurii salaatu jirta. Yeroo asrii sana waan ta'een biizii na godha yookaan karaa wahiin deema yookaan hojii wahiitu akkan asriin salaanne irraa na rabbashe jettee yookaan of sodaatu taate gaafa sana zuurii fi asrii walitti salaatta jechuudha. Ammoo jam'ii gochuun kun uzriidhaan malatti jam'ii yoo goote kabaa'ira dhunuub jedhan. Man jama'a bayna as-salaat بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر جدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نمني أزري تقوم ملت إبي تقوم ملتي صلاة لمان جمعي ولتقولي وانجل قرقودا حجتي جرا جدا. صلاة كمي في كم تجمعي ولتقولام زوري في أسرين جمعي ولتقولام تقو مغربني إفشاين جمعي ولتقولام صبي في زوري ولتقولام أسري في مغرب نجمي ولتنقول زوري في أسري مغرب بشاق فتو جمي ولتنقول أما أجتشور سلاني كنا قبا إيجتشوتو بارباجي سالا أمو وان تقجر سلاني شروط قبا أركان قبا واجب قبا إذا كان إيجتشور أبي أكينيا شروطني وان صلاة درتي هجتم شرطين سقل تجرى صلاة درتي هجتم أركان تجرى صلاة كيس واجبني صلاة كيس فكيد جام نمني تكو أركان كود أفر كان يوبل لينسي سجود السهوي بون دندا هندندا ونغونغو من دندا فكيني نسيني كاس جلبك أبنا أصو جلبك أبتشو إرام فتي ولا الضالين آمين جتة قرآنو متوقعي كراته الله أكبر جتة جلبك أبتشو إرام فتي سجود بود ركعة ما كيس إيجا بودا جلبك أبني دايتشو يادت سجود الساوي بود لا سجود الساوي بود مال قطري بكو مسنة تديبيتا جلبك أبنا رو مسنة تديبيتا جلبو مكبنا سنة تديبيتا جتشو مالف جنان سلاني هنجرو وني سنا قديدا هنجرو جتشو واجب الجرا فكينياف إيجا جلبك أبتي سبحان ربي العظيم جتشو كان إرام فتي ومتسجالي تون قرأينين والقرأت التحياتو توتيسو سبحان ربي العظيم يرو جلبك أبتو سنة هنجن داجت مال قوتريشي سجود الساوي بو أركان صلاة كد أفران كوني سجود الساوي نمبو أمو سلاني واجبك أبا واجب سديت كنو سجود الساوي بو سبدت ديغالي kun hundi isaatu barnoota barbaada kitaaba qara'uu barbaada waan ta'eef kitaabatti deebitanii barachuutu sinirraa barbaachisaadha jechuudha inshallah waa'ee ibaadaa keessa hanga danda'u isiniif ibsa waan tokko waan silaa isin dhibu kana nuu ibsi kana nuuf waraabi waan naan jettan wahii koomentii jalatti naa barreessa kutaa inni kun sadaffaa kutaa afuraffaatti qabadheen isiniif waan ta'eef yaada keessan كومنتي جلتنا بالرئيسة هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم حق أقولنا رب الراهي يوني في مو كنين دقون قلتئي إسني سنيا دجيسا لبوكيا في شيطانا ولا لمكي الراهي الجورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته